dura bu'ee maal yaade kenna sitootaan gaafa sana qabattee dhufu uffata akkamii akkan kaa'attee dhufu sanuu bar hiriyaa koo naman baay'ee jaalladhu naman baay'ee kabajutu bultii horataa jira waan jedhu ilaalcha keessan galche achirraa ka'ee xiqqootuun hin turiin gaafa masaanuun dhuftu narkaa wal nyaatee boodarra maaliin jedhe bakka ittiin jirretti waa murteesseen ture beekta. Ayyee lamaanoo fuudhu jennee. Qorataan isin hin ta'u hin taatanuuf hin jedhe hin ta'u miti shillachuun taatanuufi natti mul'isee jira waan jedhu murteessine tokkummaa wajjiniin gaafa sanallee ijoolleen miira keessa galanii akkamitti jennaan. Amma fakkeenyaa fi Dooktor gaafa sana gaasaanis miira boo'ichaatiin wantoota hedduu kan isaan mul'isaa turan. Gama biqiltuutti yoo nufi isiinis gaatarii nama yeroo dheeraadhaaf utuu sitti hin ibsin qabamtee baattee rakkataa jirtu wayinatti fakkaata fuula isiirraa yeroon ilaalu. Keessattuu wantoota siinii kallattii bifa walaloo yookaan ogbarruutiin dhiyeessitu keessatti bifa gadda ta'een bifa qorataa kana onnee ofii keessatti baattee deemtu wayitiin amma kaleessa immoo viidiyoo wayinatti erganii maalii jaartiin addunyaa keetii akkan taane taatee naan jedhani maali jennaanii maa isii mitii kunoo tokkotoo waa jejjedhee jennaan dhiisaa boonamni wal fakkaata. Biqiltuu jedhee ka'een inni heerumaa jirti inni heerumtee kunoo jaarsa wayii argatte waan jedhu wayii. Biqiltuun irra hirtiyyuu hin finnaa qoy. Sargicha inni eebbifna iyyuu. Hayyee. Hayaata wayiitti qara'u mucaa kana mana wayiitti ol galchanii. Hayyee. Ofii lubbuudhumaan jirti isiin kun siidhamoo ka ija kootu waa xiqqoo na didaa jira siidhumaa. Misiroo mushurraadha. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Biqiltuu. Wayyee jirtuu. Jirra anaa dhufu baga nagaan egaa gara mana keetii dhufte jechuuttis maal jechuudha manni keenya sadan yeddee. Baga nagaa walitti dhufne jenna malee maal jenna gaashi. Baga nagaan baay'atanii waan hundaaf. Keessi sii qulqulluudha argitee qorata qulqulluudha. Dhugaa dubbachuuf keessisi ana caala namni arge jira natti hin fakkaatu. Biqiltuu nama sitti dhiyaatu keessaa namni ana achi sitti dhiyaatu jira dhiirota keessa shamaran jenna. Akka hiriyaatti moo? Eeka. Dee akka maalitti ree? Waay. Dubbiina jalaan jijjiirina alaa ijoolleen. Ani ati jaarsa jettanii jechuudha guumaa shawwaati. Maal ta'e beektaa? Ajandaa sana jalqabaa kan tokko jedhee eegalchiise gaa anaa fi ustaaza keessan kana. Anumaa akkanatti jiru. Addinaan ka'ee bakka. Haa tollu baaftee bar jaarsa ta'e nuufi xiennaan dubbii qabsiiftanii suusuttiin immoo dabarsi ibidda kibiriitiitti dhaate ati bitiruulatti naqxe. Ishiin immoo abiddatti dhaate. Walumaa galatti amma wannan biqiltuu gaafachuu barbaade qorataa koo maali wanni tokko waa ijoolleen footoo kee gastiirra guutanii hayaata alkursii wayisitti qara'u. Wanni kun eenyuun biqiltuudha biqiltuutti waa qaraa maayii ijoolleen viidiyoo wayinaa erganii hafuura wayitu seenemu maal wanni isaa jedhe yeroo footoo immoo biratti argu hiriyaadhuma koo tokko walaleessaa wayii wajjin jirti. Akkam hayaata alkursiyyiin sun maayif qaraamaa jira sagantichi. Qabiltuu wayii jira beekaan hayaaticha dura buusee naffase utuun hin fuudhin.
Wallahi. Gaaf tokko barataa gamanumaanii. Sheekota biyya Awurooppaa kanatu gaa dhiifama naa godhaa warra jala jirtan waan ilaalan qoosaan irra ilaalinaa isinii galee. Ayyee. Nikaa godhii jedhanii waamanii ijoollee wayii wal fuudhanii. Ayyee. Amma yeroo waamamee dhufee jedhu sheekiin xiqqoo si beektaa waa kana qaqqara'e malee dagateera irraanfateera jechuudha. Isa dur biyyatti qara'e sana sheekummaa sana jira malee erga biyya kana dhufee jedhee waa dagatame amma amaamonni taa'ee egaa mushurraan dhuftee yeroo kuxubaa dura hayaata qaraamutu jira beektaa. Amma namichi jalqabe gaamma jalqabee bismillah jedhee quraanichi achi buuteensaa hilli markaa jedhe beektaa. Booda amma namoonni keessa wal ilaalee kunis hin kolfanne kunis hin kolfamu. Booda irra maal godhe innaa xayinaa kalqa'u sarfa salliilee rabbi kaunaa inni shaanii akka walamitti. Isa nikaa jedhu sanatti jedheenii. Yaa isa nikaa jedhu kana yeroo quraanni inni guddaan harkaa badee jedhu inni sila qaraa jiru suni. Ayyee. Irra deddeebi'ee a'uudhu billaahi mina sheexaanu rajiin sheexaanan na waswaasaa jira narran ilaalinaa jedhe beektaa. Duwwaan kaafne immoo wannan kana kaaseef biqiltu ganaan sitti dhufa akkanatti wal gadinni akkanatti sanuu bar waarsaa ta'aa jirra jechuudha. Amma nun kaadinati nun kaadini. Amma hayaatichi gaafa harkaa badee jedhu gurbaan maal ta'ee innaa xayinaatti fide bakka innaa xayinaa kalka wasaliin kana fidee gixximitti godhe boo achi isumaanii muuxumuree boodarra wanni godhamu dhabame bakka gama qabeeltu nikaatti ce'ame amma yeroon irra deebi'ee nikaa gaafa sana yaadadhu ijoolleen kun ilmaan horaniiru beektaa wallaahi wanni sun hin ta'u nikaan ta'uudhaan sheekiin tokko beekte amma maal akkamittiin jedheen maas seera qaba deemsa tartiiba qaba jennaan haa ta'u batanu malee gaasichi wanni kun amansiisaniituma sheekatti fakkaatee gurbaanii wasawwaseetuma nikaa godhe yeroodhaan jedheeni dhiifne wannan kana kaaseefi egaa Dubbattu ati a'uuzu billaahi zurri hossiisu. Jagnummaa siinatti tola biqiltuu dhugaa dubbachuu taanaanii gootummaa qabdi wannan tariyyuutu rabbi laawallaa amma tuuti fuute beettaadha keenya ta'usii kana baay'ee tokkonii itti gammadan ture. Sababni isaa jabduu akka kanaa ollaa ofiitii qabaachuun hiriyaan ofii nama akkasii argachuun egaa. Maammeenis barii ollaadhuma baay'ee nurraan fagaatu. Ijoollee keenyaan illee dhugaa. Maashaallah seenaan nofteetuma kan abbaa walaleessaa taate. Sanuwaan ammaammee waliif hira bar waan si dhibu. Garuu ani qorataa koo wanna naan galle keessaa. Amma wanni sun dhugaadhuma dhibbaan dhibbatti xumurtettaa waa kaattettaa isaa qubatti kaatamu sana kaatte. Inni qubatti kaatamu torbee kana keessaa warabbadhe. Hasbii rabbii jallallaa. Okay. Gumaa qoyi guyyaa tokko wayii yeroo ijoollummaa kooti. Fira wayitii buna baadheen bakka inni kaan godhamtu dhaqe beektaa buna baadheen dhaqe. Achumaanii namichi wayii manatti immoo sanni gorfamu dhaga fira baay'ee natti taatudha. Jechuun beetasabuma jedhama bakka achumaan dhaqee hinnaani. Ammas kolfamee namichi harka qabamee gadi baa beektaa. Wallaale bar jechuun wallaale bar. Ammas kolfamee harka qabamee gadi baa. Wallahi jedhi. Ilal qabiltu bihii tafziin ja'a bimaa in mashkuul isa jedhamu inni immoo qabiltu bihii tafkiin ja'a tafkii waamanni immoo irra deddeebi'e. Hayaatattiis yammaa sana dhanaa deebii mi'asumatti waa'inee deemnaa yoo yeroodhaan mallee kan amma sababa sanan qabadhe beektaan. Tafkiin jaa'ee waamee. Assalaamu alaikum. Wallahi nama baay'een akka dhiyaatu alaikum salaam wa rahmatullah. Nooruu jannirraa. Kuntu minna walittaayyu? Mul'atta maree mul'atte dhufte. Ono biqiltuu mul'ataa jiru dhiifama kooma. In mul'atta sirriitti mul'atta wallahi.
Amma Ayyata mul'ate badhaa bakkaash. Ilaalchisuu inni jiru dhugaa dubbachuuf. akka murteessa. Okay. Har'a booda Har'a booda biqiltuun anaaf anaaf ija kooti. eh? Obboleettiidha. Ija kooti yeroo itti obboleettiidha. Obboleettii kooti. Obboleettii jechuun wanni isin beektan guys. Ija bitaan mirgaata obboleettii koo baay'ee waan hin jaalladhu fan akkana akkasitti naa wallaalu. Obbolummaan ani isiidhaaf qabu Obbolummaan isiidhaaf qabu yoomiyyuu hin jijjiiramu. hin jijjiiramu. Isiin maqaa koo wallaaltus Isiin maqaa koo wallaaltus inni maqaa koo wallaalus inni maqaa koo wallaalus qorqorroo ta'us kabaja jaraaf qabuuf jecha maqaa jaraa hin wallaalu. kabajan aanan mallee maamidhaan nagaa hin taane jaarsa fudhatee dhufu malee nagaa hin ta'u. Kabajan biqiltuudhaaf qabuuf jecha Kabajan biqiltuuf qabuuf jecha maqaa isii wallaalu maqaa isii wallaalu yoomiyyuu sin kabaju. sin kabaja. Galatoom kanuma jechuudha. Ulfaadha. Amma biqiltuun sirriitti na shaadaanne karaatti kukkuttee barati nan shakkee. Dhugaa biqiltuun waa qabdi waa shakkuu qabdu sinis. Argitee amma inni qorataan sirriitti qulqulleesseetuma qabate. Sirriitti qabate hafuura qulqulluudhaan qabateera sirriitti. Amma booddeen caqaccaqu jechuudha. Namni hin shakkula amma sii galee. Booda rakkoon biraan uumama waan akkasii. Amma tiin jettamu hin jettu kaasa harka keenan shakke kan keen taane. Sirriitti irra deebi'amee jedhamuu qaba. Dhugaa dubbachuuf. Yoo irra deddeebiin jette akkuma koo kanatti qaxxi jettee al tokko jechuudha bas. Kan jedhee bar sirriidhumatti hin jedheessaa. Yedduudhaan hin kolfita. Yedduudhaan kun hin ta'u tartiibni waadaa jechuudha. Imimmaan koo mul'atu gumaan asirratti bu'aan jedhe bara isiin maaf kolfiti obbolummaan ikkoon nama boodisa malee. Miira gaddaatiin guutamteeti sanuu kanatti. Guumaa maalla goote beektaa akkuma namaa jala deemanii geemiin qabaa nan beeksifadhaafanii adaraa ol na galchiin jedhe. Wayni qirsaa soorii jette biqee geemii beeksifachuufaniin jedheeniin soorii maammeen kun gasxirraa boyinatti ergachuudhaaf dhiifama naan jette. Achii booda sekeendii tokkitti ol galii himadhu geemii kan keenaan jette gizeen akkana ol galu daddafaa isa lubbuun nama ba'u bara daddafaa fooloo godhaanii juunii 28 foontinii qabdi suusuu koo dhiifamete dub lafatti na goote maammee dhufeera. Daqiiqaa 5 illee naa kennu didde geemii beeksifachuudha jedhee. Kan qorataa yoomiyyuu taanaan hadda ba'uu hin danda'u. Abbaan fedhee nu diiguu hin danda'u, hadda nu baasuu hin danda'u. Nuti tokko burqaan keenyas, iddi keenyas, kaayyoon keenyas, galmi keenyas tokko jetta bakka. Allaqa. Kanuma qofa shaadaanan sii dhiyeesse malee yookaan maammee dhiisii isaa wajjin bultiin ijaarratanii miti beeku. Sii galee keenya waan ta'eef. Siin taanee garuu siin taane. Koomentii dubbisaa jirti bar. Koomentiidhaan deemaa jirti bar. Wallaahi bakka akkas taanaan ati bakka. Kan nama koomentiidhaan deemu. Jechuun erga koomentii kan jettu. Sammuu kootiin malee an koomentiidhaan hin deemanii. Gatiin ilaalin gatiin ija jaarsaa. Waan godhu waan akka kaayyeffatan. Ija jaarsaa keessa ilaaluun dirqama yeroo jaarsi dubbatu akkanatti nu guddisanii maatiin koof kee. Waay. Waati koosii warri koomentii barreessitan isinis yooni naqqee taasisanii galee. Maatiin keenya akkatti nu guddisan beektaa maaliif asirratti dhufte bar kuwaadaan barbaachisu obbolummaa bultiidhaa beeku. Hin shakkine amma wanni shakkii nutti uume biqiltuu koo. Maa shakkitu. Dhiifama naa godhee biqiltuu gaa jaarsi waa hin kukkufaa gisee tokko sagalee yeroo affaname narraan ilaalini. Maal ta'e beekta? Amma qorataa miti nuyi warra darbinee shakkine akka gocha maammee nurratti hojjete sanan dhiibne akka inni keenya ta'e waan hojjete hin qabu. Maa qorataa waan balleessu amma dhimma dippiloomaasii wajjiniin walii galtee tokkummaa sana labsaa jira malee yookaan
kallattii biraa miti beeki. Maammee irratti waraana banuu miti. Maaliif isa kana ru'iinsi shakkeeddee obbolummaa kanarra si didaa jira. Waan kabaja obboleessa keenya Muhammad waan qabnuufi nuti immoo akkasaa garaa jabaannee eddeetti yookaan fuunee isaan eddeetti boollatti nunatte eddeetti tarreetti jechuudha. Koriidarii isaan majimmaan keessatti godhamaa jiru nu gootee liishoo nurra harkiftee hin jenne. Sababni isaa ammatu akka isaati jechuudha. Aswaaltii nurra galchee makiinaa nurra deemsiseera. Dhugaadha naaf galaa. Miira jaalala jalqabaati. Egaa ijoollummaa waan nama hin goone hin qabdu. Wanti jaallatuu fi waan jaalala kee qabuuf atis waan jaallattuu fi yeroon akkana immoo qorataan obsa siifa kennu anaaf illee obsa kenna. Obboleettii keenya innis obboleessa keenya waan ta'eef garuu wannan dhaammadhu asirratti ela bor akka inni nutti kennee ni kaasi goonuuf abdiin qabu keenya waan taateef innis keenya waan ta'eef. Isa dhiiftee dhaqeetan nama biraatii walaloo jedha. Nama biraan jaalladha. Kan biraa wajjin dippiloomaasii wayii uumee isinii wajjin walitti qaban tartiibaan ala namuu boolla shinti beetiitti nisanaraa jechuun kee waan hin namne jechuudha. Isa bira darbite taana. Sii galee obbolummaa kee dileetii goona gaafa sana beeku. Yoommoo bakka sanatti shakkinaan irratti wareegama maammee irratti dhugaa dubbatu. Ani eega kan qorata. Dhiifu manaa godhaatu ba'uudhaafanii qorata. Arraa jalqabee waan isiin gootu. Amma jaalalli inni gaafa sanaa suni maammeen sana dura si eegale moo gidduudhaan qilleensa galchite moo akka qilleensaan ta'e manfasii wayii jira jedhe barguumanu. Manfasii wayii ta'e dhufee si seenee ba'e moo akkamime waliin nu galchi. Meesuma qofa nu ibsu. Gidduudhaan manfasii ta'e. Dhugaa dubbachuufi. Garaana nyaatti an obboleettii koo kanallee bargaaffiidhaan cinquun barbaadu dhugaa miira keessan galee. Sorry. Angizee tokko siin shakka qoratatu siin gama yaada. Biqiltuu natama ergite. Qoy qabinaa approve godha. Uummanni koo machi miira keessaa baase. Namoota hedduutu miiraan tumamee jira jala kanatti. Dhiisaa maayif akkasitti ishii irratti duultu biqiltuu irratti maayif duultu warri jettanu. Taaftaafi godhaash. Nu waa fuusisuus beekna. Heerumsiisuuf beekna akkatti dubbatan isin beekna. Kaleessa mucaan gaafa siin xiqqoo daa'ima turte sana eenyuun irraa akkasiin qabamte dura eenyuun akkasiin jaallataa turte hin beekna. Har'a immoo ergama diinaatiin nutti ergamee obbolaa tarreetti fixee gaafanni isiif. Ergama diinaa miti jaalaluma fide ergama diinaan jedhina. Jaalaluma jechuu kooti. Amma inni wanti inni miira keessa seene jechuudha nu hunda boollatti naqu tokko hin jiru. Tokkoffaa si jaallate miti nu kabajuu qaba. Nama si fakkaatu kana kenninee fi barkabajaan. Si galee yeroo raayuu saqanii qorataa hiriyaa kootii kana asabaru jedha. Obsaan iyyuu dabarsu sakaleessa waa'ee egaa seenaa keessan lafa jiru tima akkaataa jaalalatti wal jalqabsiiftan jaalala ijoollummaa. Jaalala ijoollummaa sana. Egaa rabbobsa siifa kennu qorataa ko. Amma goma wantan jedhu wayitu jira wantan biqiltuu gaafadhu. Anaaf isiin obbolaadha miti egaa obboleettiidha. Akkasuma atis maatiidha. Suusuunis maatiidha. Tokkummaanis maatiidha. Hundi keenya yoo maatiidha. An dhugumatti doktorii sirriittan jaalladha hin beektu hundi keessanuu. Kaleessuma baasee isiin obboleettii kooti isiitti waan darbatinaa obboleettiidha jedhee himeera isiin akkasiin miidhamtu hin barbaadu.
Isin miidhamuun filadhaa. Kanaafuu siis dhiisuu hin danda'u. Obbolummaa si adda kaa'ee lafa kaa'ee dubbadheera. Garuu har'a wanti miira keessa na galche maammee bira deemte miti. Maaf wal jaallattanii miti. Ati burtukaana laa wanti sii galuu qabu. Biqiltuu ati burtukaana jechuudha. Namni burtukaana gaarii kutachuu barbaadu firee burtukaanaa kutachuu barbaadu hundee sana bishaan obaasa hundee sanaan kabaakkaba. Yoo hundeen sun bishaan hin argatin biyyee gaarii hin argatin yoo hin kunuunfamin burtukaanni kutatamtu suni hin jirtu hin biqiltu nagaan taatu jechuudha. Ishiin itti biqiltu iyyuu. Kanaaf si fudhachuufi hundeen sun kabajamuu qaba. Hundeen sun bishaan obaafamuu qaba. Hundeen sun jaallatamuu qaba. Bar nu gabbara jedhaan jiru bar gabbaran jennee bar kabajuma afaanii bar rifeensa nurraa fuudhee malaaxaa nu godhe bar qorqorroo nuun jedhe bar. Diigalee. Laatti nu hambisee. Boluu jennaan moruu mallasii mootummaa Itoophiyaa godhee lafa nu kaa'e malee qottoodhaan nurraa adeemataa. Eegam. Kana damma rakkoo ta'e malee amma wantan jedhu amma gaalaa wala dhiisanu jechuusi. Wala dhiisanu jechuun danda'u. Biqiltuu amma suusu gumaan amma wala dhiisanu miti. Wantan jedhaa jiru. Egaa soddaan sodaadha. Akka aadaatti akka safuutti soddaan sodaadha ture duri. Garuu nuti immoo akka gabarii caammaatti ilaalamne rakkoo hin qabu. Amma jaarsa fudhatee dhufee dhiifama hidhee nu kiisee addisii qabiltuu bihii kurupheen jaa yoo jedhe tafkiin jaa yoo jedhe rakkoo hin qabu. Akkas. Ilmoo reettii torba yoo jedhes rakkoon tokko. Rakkoo hin qabu. Jaarsa fudhatee dhufee araara gaafatee araara buusee sargii keessan goonee an akka obboleessa hangafaatti teenyee tetteenyee hundi keenya akkuma har'aa kanatti gastii keessa teenyee intala nikaa goonee gaafa sargii isa waamamte maal dhufi? Namni na waame tokko iyyuu hin jiru.